barumsa baranna wonder pastor ini waa jedhee ture yeroo hundumaa nan jedha driver license irraanfattanii makiinaa yoo ooftan akkam taatu keessi keessan sodaachaa deemtu mitire driver license hin qabnu taanaan poolisiin nutti fakkaata namni hundumtu fagootti makiinaan arginu hundumtu poolisiin nutti fakkaata maaliif maal cabsineera jechuudha seera cabsineera kanaaf ituma naan bayin yeroo hundumaa waaleetii keenya keessa maal ilaalla jechuudha ati maalii rakkinan qabu driver license keessa ilaaltu mitire license akka makiinaa boorsaa keessan keessa jiru ni ilaaltu cheekii gootu waay Polisi sin qaba wanta sin ceephoo jira sammuu keessanitti afuurri waaqayyoo sin ceephoo goggaa kan afuurri waaqayyoo yeroo waldaa dhuftan macaafa qulqulluuf daftariin irraanfatini kan sin jedhu kadhannaan gondoma keessaniif kan bara kana keessa macaafa qulqulluuf daftarii qabadhaa kottaa mana waaqayyoo yeroo dhuftan harka qullaan nufina barumsa baranna barri kuni keessumaa dhugaan sinitti maa abbaan barbaades dhaabatee halallabu waan dubbatu waaqayyoo dubbata an kanatti namana yeroo namnis taa'ee barreeffadhu na gargaara yeroo hundumaa waan tokko sinitti hima lallaba sin lallabdanirraa lallaban fudhadha ergaan fudhadha yeroo lallabnu duwwaa macaafa qulqulluu qabannee dhufnee daftarii qabannee as dhaabbanna taanaan kun sirrii miti horri mana teessanii dhaggeeffattan bor horri tajaajiltan as dhaabbattanii horri faarfattan horri lallabdan waldaa adda addaa kee kan jirtan waldaa kiristaanaa yeroo dhaqxan macaafa qulqulluuf daftarii qabadhaa dhaqa kiristinnaan keenya kanaan beekama siiresiin dubbadha waan akkasii kan bara kana kee keessumaa maaliifi macaafa qulqulluutti yoo namni rakkinanni guddaa qabu bara kana kee jedhee yaadooni macaafa qulqulluu wallaaluudha macaafa qulqulluu moon dubbifattan taanaan rakkina baay'ee kee galtu okay bara haaraa kana bara darbee 2011 yeroo jalqabne macaafa qulqulluu keessaa fakkeenya boqonnaa 3 irraati ergaa tokko waaqayyo nutti dubbate isarraa jalqabne waaqayyo bara sanaa bara feeveriitii jennee jalqabne bara bakka ayyaana argachuu lafa hojjetanitti lafa jiraatanitti waaqayyo namaa wajjiniin ta'e nama duratti fudhatama argachuu feever jenneetu jalqabne jechuudhaan bara sana nuuteerammoodha warra amananii fi waaqayyo bara 2021 bara ittiin ayyaana argatan hojiitti lafa dhaqanitti supervisor bira manager bira lafa jiraannutti waaqayyo gooftaan maccaa feebarii nuuteera jechuudhaan simboo nuute surraa nuute fudhatama nuuf laate waaqayyo maqaansaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u mee ameen jedhame waaqayyo nuute argineera bara 2022 immoo yeroo jalqabne keessa koo kan kaa'e waaqayyo gooftaan maccaa tun kadhadhuu ofii koof siniif sin gargaara jedhee yaadu bara haareffamuuti bara maaliiti bara haareffama warra amantaniif ta'a kun nan haareffama namni jedheennan amaneennan waaqayyo akka dubbii sagalee isaatiitti barri kuni jireenya hafuuraatti jireenya foonitti akka biyyaatti haala jirru hundumaa kee waaqayyo gooftaan bara haareffamuu fidaayira mee ameen jedhame waaqayyo bara kana keessa bara 2022 orra waaqayyoon amanatanii jiraataniif waaqayyo sagalee isaan maal jedhee bara maaliin godhadhe bara haareffamuun godhaa jedheera haareffamuun maal akka ta'e barannama maalirraati haareffamna waaqayyo maalirraati nu haaressuu barbaada maal akka haareffamnu barbaada waaqayyo tokko tokkoon baranna obboloo tokko macaafa qulqulluura dhaabbadheen isin barsiisa jireenyi koof jireenya keessan bara 2022 kana in geeddarama nama waaqayyoof na geeddari jedheen kanaaf iyyuu barri kun bara haareffamuudha jenne gaa macaafa qulqulluu ittiin jalqabne Isaayaas boqonnaa 40 baafadhaa Isaayaas boqonnaa 40 macaafa qulqulluu irraa inaasomnu jedheera waan ta'eef Isaayaas boqonnaa 40 lakkoofsa 31 warri mana jirtanis warra jirtanis Isaayaas boqonnaa 40 lakkoofsa 31 akka jedha wal wajjiniin dubbifan warri waaqayyoon abdiidhaan eeggatan garuu maal godhuudha humni isaanii maal ta'a hin haareffatuudha akka joobiraa baalleedhaan oliin ka'u
hin fiigu garuu maal hin ta'an hin dadhabani hin adeemu garuu maal hin ta'an hin muruqani ameen ilaala gaam Isaayaasi iddoo kanatti waan guguddaa dudubbata macaafa kana irratti yeroo jalqabu akka warri waaqayyoon abdiidhaan eeggatan abdii beektuuti abdii jedhee bara kana immoo caarfaffaa abdii jechuun wanta intaa jedhan tokko akka inni ta'u ganaa hin taane garuu fiichariitti wanti kun naa ta'uu danda'a jedhanii abdiidhaan eeggachuu jechuudha. Ni galeera abdii gooti namni yeroo ijoollee isaa abdii jedhee baafatu tokko waa sammuu keessaa qaba jechuudha. Namni kun bor guddatee namatee na gargaara na bira dhaabbadhaa yeroon humna dhabu abdii jireenyaa naa ta'a. Jedhaniitu maatiin mucaa tokko maal godhu maqaatti baasu lafaa kaanii maqaa namni namatti hin baasu. Anaan abdii isaa yeroo jedhanii naa baasanii maatiin koo waan yaadanii naa baasan tokko qabu sammuu kee harmeen koo abbaan koo jechuudhaan. Kanaaf iyyuu iddoo kanatti macaafni qulqulluu kan orri waaqayyoon abdiidhaan eeggatan. Waaqayyo waan haa godhanii orri eeggatan yoom bara 2022 kana kee. Orri waaqayyo irra ija isaanii kaatan. Orri waaqayyo irratti abdii jireenyaa godhatanii jedha. Namni kun Isaayyaas. Orra akkasiif waatu taa'e maqaa Yesuus waasiniif haa ta'u. Orri waaqayyoon abdiidhaan eeggachaa jirtan. Bara 2021 wanti isin hin taane kan jiru wanti isiniif hin taane waan baay'een jiraachuu danda'a garuu kana beeka macaafni qulqulluu maal jedha orri waaqayyoon abdiidhaan eeggatanii jedha orri waaqayyoon abdiidhaan eeggatan garuu jedha hindumaa miti orri kam orri waaqayyoon abdiidhaan eeggatan maal ta'u isaan naa wajjin lallabna wajjin tokkoffaa maal ta'u humna haareffatu haareffamuun eeyaa jalqaba jechuudha humnarraa jalqaba ilaa orri waaqayyoon abdiidhaan eeggatanii orri waaqayyootti maxxanan jalqaba waa isaan fudhatan maal godhu humnatu laatamaaf orra kam orra humna hin qabne humna maalii humna kaleessa waa gochuu hin dandeenye har'a gochuu akka isaan danda'an kaleessa wanta hin taane tokko gochuutu barbaadanii humna dhabuudhaan hin goone har'a garuu waaqayyo waan abdataniif maal godha waaqayyo humna isaan ittiin hojjechuu danda'an tokko kennaaf jechuudhaan humni isiniif alaa ta'u bara kana humna ittiin isa kaleessa gochuu dadhabdan har'atti hin gootan humna hafuura qulqulluu humna dubbii sagalee waaqayyo humna ayyaana waaqayyo hin kennaa warra kamiif warra waaqayyo maal godhan abdiidhaan ishee kana hin irraanfatinaa ishee kana dubbiin abdiidhaan hindumaa miti hindumaaf laatama waldaa waan dhufteef sii laatama tun ta'in garuu hophiin kee abdiin kee jireenyi kee manni kee waaqayyo irra ija kee yerootti godhattee jiraattu waaqayyo riliisii sirratti godha waa maal sirratti godha humna yaadattu Elsaa'iidhaan dhufanii namoonni walitti qabamanii raajoonni walitti qabamanii akkanatti hin jedhan Elsaa'iidhaan jennaan magaalattiin kuni maal jedhan bareedduudha miidhagduudha namatti tolti jireenyi ishee namatti tola maaltu wanti nutti bade hin jiru baay'ee nama gammachiisti garuu rakkinatu jira rakkinni jiru immoo dubartoonni hin ulfaa'u ulfa garaatti baatu yeroo isaan nandaa jedhanii immoo jii isaanii ga'utti bishaanichi immoo maal godha ulfa dubartii irraa baasa maaltu hin jiru humnatu hin jiru maqaa Yesuus humni waaqayyo sin irratti dhufu humni wanta sin keessa jiru mul'ata waaqayyo sin keessa kaa'e waa waaqayyo sinitti dubbate sin keessaa baase namni akka argee waaqayyoon galateeffatu isinis waaqayyoon akka galateeffattan wanti godhu humni waaqayyo sin irra haa dhufu mee ameen jedhame akka jedhu sagalee waaqayyo Phaawulos moo Xiimotewos keetti dhufe waaqayyo jedhaan nuuf maal nuu kennedha humna sodaatu humna dhiphatu humna yaadda'u humna abdii kutannaa nuu kennedha no nuuf hin laannedha waaqayyo kan inni nuu kenne humna maaliiteedha humna waaqayyoon jajachuu humna ayyaana waaqayyo humna dibata waaqayyo humna nuu kenne malee waaqayyo hafuura sodaa nuu laannedha hafuurri sodaa kan seexanaati kan keef kan koomiti waaqayyo garuu humnattiin sodaa kee dabarru nuuf kenna maqaan isaa eebbifamu yaani jedhame anumatti tolaara moo isinitti tolaara waan an dubbadhu kun ani keessa gobaa inni tolaara
Wanna nama nu tokko man dubbadha. Amanee waaqayyo na kee kaayira waan ta'eef. Yaadinaat waaqayyo guddaadha. Ameen. Waaqayyo humna isiniif haa ta'u. Bara 2022 waaqayyo gooftaan maccaa humna bakka humna tokko gadhiifamama. Barbaaddu. Humni waaqayyo immoo yeroo dhufu jireenyi namaa akka kaliyaan ta'u, haasaan akka kaliyaan ta'u, deemsa akka kaliyaan ta'u. Yeroo humni irratti bu'e ko Phexros isa kaleessa kaadii ture. Isa kalee dubartittii tokko biratti annamicha kana beeku jedhetu yeroo humni afuura waaqayyo irratti bu'e nama dura dhaabbatee 3,000 bira dhaabbatee wangeelaa dhugaa ba'e. Haalleluuyaa. Ila humni waaqayyo yeroo jireenya keessan irratti dhufu sodaa isin keessaa cabseetu maal gochuu jalqaba? Afuura jabinaa isinii kennu jalqaba. Afuura sodaa tokko malee waa'ee Kiristoos dubbachuu dandeessan isinii kennu jalqaba. Humni kun isiniif haa ta'u. Humna dhaame. Humni isaanii maal ta'a? Hin haareffama. Humni isaanii hin haareffama. Akka maalii jedhamoodha? Joobira. Mee joobira dhaame? Waa'ee joobiraa kana na dhiba ture. Sagalee waaqayyoo keessaa yeroo tokko mee waaqayyoo bineensa fakkeenya fudhatee jireenya namaaf, jireenya koof, jireenya keessan maaliif joobiratti qabe waaqayyo jedheeni macaafa qulqulluu kanarraa joobirri amalli isaa maal kan jedhu tokko immoo kan nu gargaaru, sin gargaaruu danda'a waanan jedhu waama sin beektan waan gabiraa miti. Oolaanii waan an arge. Amala joobiraa wanta torba kwaalitii joobiraa. Joobirri ganaa keessan galleemmayyuu joobirri ilaa macaafa qulqulluu humna abdii humna ihinne amma immoo joobira jechuun maal jechuudha? Joobirri bineensa allaattii akkuma allaattiiti beenna namni dimtuu. Joobirri galu kwaalitii qaba. Waaqayyo kwaalitii joobiraarraa jireenya keenya waan akka barannu barbaade tokkotu jira. Maa inni joobirri kuni? Maaliif waaqayyo bineensa gabiraa maqaan noomde iddoo kanatti joobira fudhate akka joobiraa maaliif jedhe? Joobirri wanta afur wanta torba kwaalitii inni qabu kiristiyaanni tokko amanaan tokko namni waaqayyoon abdiidhaan eeggatu namni humni waaqayyoo keessa jiru kan inni argachuu qabu kan inni beekuu qabu eenyummaa keessan joobiraan qabee waaqayyo kan nu barsiisuu barbaade sinittin dubbadha akka jedha joobirri jedha jireenya joobiraarraa kan barru joobirri qofaasaa yeroo hundumaa balali'a. Beektu joobira namni argitanii beektan joobirri yeroo hundumaa mee ilaalame yeroo balali'u qofaa balali'a. Ani taa'een yaadadhe. Maaliif qofaa babalali'a? Joobirri hiriyaa allaattii hundumaa miti. Nama hundumaa wajjin allaattii argee wajjiniin ofitti maxxansu joobirri. He knows himself. Eenyummaa isaa beeka joobirri. Kanaaf yeroo hundumaa ol jedheetu allaattii biyya lafaarra jiru bineensota jiran hundumaa ol qofaasaa bashannanaa maal ta'a? Balali'a joobirri. Ol qixxee allaattii gabiraa wajjiniin hin qabu joobirri. Oliif of hin qixxeessu. Yeroo ilaalamu allaattii fakkaata. Garuu allaattii miti. He knows. Waan addaa qaba. Joobirri kwaalitiin isaa inni jalqaba kana kan inni bineensota addaarraa allaattii gabiraarraa adda ba'u. Yeroo ilaalannu nama ija lama qabu. Rifeensa qabu. Dubbachuu danda'u. Garuu humna addaa tokko nu keessa jira. Humna adda ta'e tokko waaqarraa kan dhufee dhalate Maariyaam durbattii keessaan harramoona keessatti kan dhalate nama addaa kan na godhe Kiristoos kan ta'etu sin keessa jira. Iyyesuus sin keessa jira taanaan immoo isin nama hundumaa wajjiniin ol qixxee miti isin. Nama eeyyee nama. Lafa hojii wajjin nanna eeyyee lafa hojii wajjin nanna. Mana bitannaa akka namaa eeyyee jireenya akkuma namaa jiraanna eeyyee garuu kwaalitiin tokko hin qabnu nuuni nama taanee nama waaqarraati moodha nuuni. Nama waaqayyo karaa ilma isaa Iyyesuus Kiristoos nama addaa godhee biyya lafaarra kan kaa'e kwaalitii mataa keenya kan qabnu jireenyi keenya namaa wajjiniin kan addate haasaan keenya kan addate ilaalchi keenya kan addate yaanni keenya kan addate nama akkasiiti ati.
nama cal jedhee jiraattee darbituudhaaf waaqayyo si waame miti si'a. Kwaalitiin si keessa waaqayyo gooftaan maccaa kaa'ee jiru akka joobiraa ati qofaa kee waaqayyo namanni ashaaraa keensi beeku nama wajjin ol qixxee kan hin taane abbaan barbaade dhufee si bira dhaabbateef si wajjin ol qixxee kan hin taane waaqayyo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos intala koo jedhee ilma koo jedhee kan si waamu maqaan kee waaqa biratti kan beekame nama addaati ati. Yaamee jedhaa boo ati nama addaati. Kanaaf waaqayyo gooftaan maccaa joobiraan si fakkeessuu barbaade. Joobirati qofaa kee yoo deemteyyuu qofaa kee miti ati. Hin sodaachistati. Hallelujah. Joobirri sodaachisa. Baalleessaa guddaa. Allaattiin hundumtuun sodaatti. Hinoo waa'ee joobirri sodaachisa yeroo lalamu. Wal qixxeen deemuun ool. Addanne abbo. Maqaa Yesuusin bara kana kee waaqayyo nama addaas na godhu. Addanne. Baay'ee nama dhiba keeyaati yeroo ni dubbifadhu xinnaadhu baay'ee na dhibe waa'een joobiraa kun. Jalleedhima yeroo isaa illee hin dabarsu joobirri. Allaatti margee wajjin yeroo isaa hin dabarsu. Joobira akka isaatii barbaada malee nama bakka zimbuloo bakka cal jedhee zimbuloo beetu cal jedhee cal jettanii hin jiraatinaa kana booda. Cal jedhee hin dabarsu. Kwaalitii inni qabu keeyaati. Joobirri yeroo hundumaa ool. Qilleensa kana. Asii gadi immoo ilaala. Lammaffaa kwaalitii joobirri qabu. Joobirri fagootti arga. Nagaartu joobirri maal godhaa? Fagootti arga. Gara kiiloomeetira 5 argaa jedhu. La gubbaarra taayitu qurxummii bishaan keessa jirtu arga. Iji isaa fagootti waa arguu beeka. Adda isa keessa kan jiru. Viishinii namni qabu hundumaan qabu. Maqaa Yesuusin haa jijjiiramu abboo iji kee. Akka namaatti hin ilaalin. Ilaalchi kee Kiristoos keetti yoo ta'u waan hundumaa ija waaqarraan yeroo ilaaltu jalqabdu waa laabaa gayya. Kan siif ta'uuf kan siif hin taane ilaaluu jalqabdu. Joobirri waaqarra taa'e nyaata isaa achirraa kiiloomeetirii 5 asii gad ilaalamu. Ija addaa qaba joobirri. Waan argee nyaatu joobirri ilaalee filatee nyaata. Cal jedhee gad hin bu'u iddoo jiruuti. Duraachi taa'e nyaata isaa sadii gitti ilaalee wayyoo joobira kana dhaqaa ilaalaa onlaayinii gaafuma dhufumee akka inni itti dhufu. Cal jedhee akkuma warra kaanii dhufa miti. Beneematu qabeema fudhatee deemuu duwwaa argatu. Maaliif gubbaatti argeera jechuudha. Iji isaa siluma achitti argeera qurxummiin bineensi hin argine inni garuu ilaaleera. Ija addaa waan qabuuf yeroo ilaalu ilaalchisaa adda waan ta'eef yeroo isheen bira geessan iji waaqayyo maqaa Yesuusin isinitti kaa'amu. Ija Kiristoosin waan hundumaa arguu baraa obboloota ko. Yeroo waa ilaaltan iji keessan kan Kiristoos ta'uu qaba. Cal jettanii wanti argitan hundumtuu kan keessan akka hin taane iji keessan banamuutu irra jira. Waaqayyo nama ija isaa baname nu haa godhu. Warra fagootti waa argan. Warra fagootti waa hubatan. Ija namni hundumtuu ilaaleen hin ilaalana. Waa hara kana kee rakkinni guddaa jiru. Obbo baluunfaa jennaa adda baluunfaa jennaan jedhama. No, ani iji koo adda. I see something. Waaqayyo akka waa gochaa jiru. Ija addaan qaba. Namni barbaade haa ilaalu maaltu na rakkise. Garuu ija addaan qaban. Kiristoos keettiin waan hundumaa ilaalan. Yaas ija koo yeroo ilaalan akkuma namaa ija. Ija kana naasaa jira miti haa. Ija hafuuraa sana nama kee jiru. Isa fagootti waa arguu danda'u. Deestinii koon ilaalee deemaa jira. Deestinii kee ilaali. Waamicha kee ilaali. Safaran ilaali. Ilaalcha kee jirtu hin ilaalin. Waaqayyo wanta sitti kaa'e ija Kiristoos keessatti gama kee ilaali. Gama yeroo ilaaltu ce'umsa. Galaana agarta ija kee yoo ilaalte. Sirriitti maara? Israa'el galaana argeeti kan inni dhiphachaa jiru. Yaaddaa jiru bira dhaabbatee. Wow, namichi isaa baname immoo galaana gamatti arga. Kanaaniin faa ilaalaam namichi isaa baname. Gamatti arga namichi isaa baname. Galaana ishee asitti guuttee niraastu hin argu. Kanaan isa Waaqayyotti dubbate ilaala. Namni iji isaa baname. Iji kee haa banamu. Kwaalitiin isaa fagootti arga. Atis fagootti akka argituuf waan hundumaa Waaqayyo ija Kiristoos keessa kaa'ee jira. Ija Kiristoos keessatti ilaali waan hundumaa ija kee hin ilaalin. Yoo ija kee kanaan ilaalte hin baddaa. Of miita. Garuu ija Waaqayyootiin waan hundumaa ilaaluu jalqabdu. Madaalli Waaqayyoon ilaaluu irra jalqabdu. Waan hundumaa
gaarii akka ta'e argita. Kanaaf namni Waaqayyoo maal jedhe beektu? Maal saabanii fedhe? Jedha kanaaf jedhe ija isaa. Namni iji isaan banamneef yeroo hundumaa naannoo isaa jiru ilaala. Rakkinaaf gidiraa ilaala. Namni iji isaan banamneef iji kun hin jenneen. Ammas dhaggeeffadhaa. Iji waaqarraa hin banamneef inni Waaqayyo argu. Namni arguun jalqabne rakkinaa uuma yeroo hundumaa rakkina. Bakka namichichi bakka isa argee dhufeetu nama Waaqayyo kanatti dhumnee bannee ndaali nuti naanna'anii jiru. Maaliif iji isaan banamne? Namni iji isaa baname immoo kan inni ilaalu isatti naannee ilaala. Israa'eliin kan eegu hin rafu hin muduqu haleluuyaa. Inni na eegu inni mana koo eegu inni jireenya koo eegu hin rafu hin muduqu jedhee dubbata namni iji isaa banameef. Iji kee haa banamu. Waaqayyo ija keessa na banu. Inni lammaffaan kwaalitii joobirri qabu fagootti arga. Fagootti ilaala. Inni sadaffaan joobirri wanta du'e nyaata. Bineensa du'e nyaata. Namoonni bugaru. Namoonni baa. Arge nyaata joobirri. Foonuma dhiyaamu nyaata. Arge kee dhaqee hin galu. Lafee arge fuudhee qacas hin godhu. He choose what he eat. Hin filata waan nyaatu hunduma. Waan nyaattu filadhu ofitti gashi. Waan tuma sagalee Waaqayyoo qarra isaa ofitti gashaa bara kana. Joobirri waan nyaatu filataadha. Baay'ee na dhibanaan gaafan waa'ee joobiraa kana xannaadha. Maal bineensa akkasii? Ni bineensota bebbeen amma yeroo arginu waan argite nyaatti. Du'aa irratti ol lolti miti bineensi. Joobirri waan du'aa irratti ol hin lolu. Lubbuun qabee ajjeesee nyaata. Wangeelli kun sidiif agarra. Waan du'e. Wanti du'e. Kiristoosiif duutaniitu jedhama sagalee Waaqayyoo beektu. Foon keessan kun Kiristoosiif du'e maal taataniitu? Isaaf immoo maal taataniitu? Jiraattaniitu. Obboloota koo Kiristoos Iyyasuus Kiristoos du'ee du'aa ka'uu isaatiin nuun immoo duunee du'aa kaanee raddate nuun jiraatoota. Waan argine nyaannu filannee nyaanna kanaaf immoo Daani'eel fa'a waan argine nyaachuu hin dandeenyu jedha. No nyaadhu ani jedhe Daani'eel. Nyaata hin nyaadhu. Maal rakkina mak hin nyaadhu hin jedhe. Nu waan du'e hin nyaannu. Waan du'e yoon hin jenne waan du'e jechuun wanta Waaqayyoof hin qalamne wanta ulfinni Waaqayyoo keessa hin jirre maqaa Waaqayyootti waamamne wanta Waaqayyoof hin taane hin goonu nun hin nyaannu. Amanuun akkas hin jenna. Kun ulfina Waaqayyoof hin ta'u hin godhuwan hin hojjedhuwan Waaqayyoo keessa hin jiru Waaqayyoo irratti hin ulfaatu jireenya akkasii hin jiraatu kun jireenya fooniiti jireenya yaada biyya lafaati jireenya Waaqayyootti hin tolleedha hin jennaanuun. Hin jennaanuun joobirri garuu waan arge nyaatu. Waan du'e hundumaa nyaatu. Hin nyaatu joobirri wanta du'e arrabaan hin qabu. Nyaatiin ati sarra. Nyaatiin ati. Wanti Waaqayyo siif hin kennine waan anaasaa wangeelan dhaggeeffadhaa gad. Wanta Waaqayyo siif hin laanne arra maal maa nyaachaa ollanuun. Hamee jibba xuraa'ummaa jallina sooba. Kun hundumtuu du'aadha. Kun hundumtuu yaada foonii. Wangeela dubbata ganaan sinitti hima ganaa baranna. Kana nyaachuun siif hin ta'u. You are a different person. Jireenya isa ta'e Yesuustu si keessa jira. Kiristoos Yesuus si keessa idda jiraate si keessaa kan ba'u hundumtu jireenya. Haasaan kee jireenya. Wanta du'aan dubbattu. Joobirri wanta du'aan nyaatu. Nyaatin. Ameen jedha. Quality joobira. Inni arfaffaa. Joobirri amalanni qabu baay'ee namatti tolan joobirri kun. Yeroo hundumaa joobirri jedha. Istoormii jaallataa jedha. Jettu bishaan bokkaa qilleensa hamaa istoormii isa ta'u bubbee dhufu hin jaallata joobirri. Amala joobiraati kun. Maaliif beektu? Joobirri jedha. Yeroo hundumaa bubbee ol deema waan ta'eef bubbeen kaates dhiifattes. Allaattiin warri kaan yeroo isaan raafaman
yeroo isaan sodaatan inni sodaata. Yeroo hundumaa isarra deeman ool. Maali ool? Bubbee ool. Rakkinaa ool. Qilleensa hamaa ool. Ool deema. Maaliif? Keessa isaa kan jirutu addas. Yaa saba Waaqayyo wanti si keessa jiru adda. Yesuus Kiristoos si kee jiraatennaan rakkinaa oolachuudhaati. Amala joobiraati. Waaqayyo akka nuun barru barbaada. Joobirri stoormii jaallataa jedha. Na dhibeenaan. Namni akkamitti stoormii jaallata? Qilleensi yeroo ga'u warri kaan simbirroon fa'aa walitti galtiin. Joobirri garuu hin gammada. Isa keessatti humna isaa argisiisa. Isa keessatti jabina isaa agarsiisa. Yeroo qilleensi ka'u bubbeen ka'u nuun garuu maal ta'an hin sodaanna manatti galla. Nuun immoo akkasii. Yoo mul'ata ree Yesuusiin. Yoo mul'ata ree inni jabaatee si keessatti. Bubbeen hamaa hin kee jedhaan sagalee Waaqayyoo. Bartoonni raafamanii. Yesuus keessa ture garuu. Keessa rafee jira. Joobirri bubbee hin sodaatu hin gammadaa. Sinitti immoo obboloota koo Yesuus ni wajjin jiraatennaan bubbeen hin ka'u hin jedhu hin ka'a. Garuu rakkina sanaa ol kan sin deebisuu danda'u sin keessa jira. Iddoo gabaraa barbaacha naqina. Ana keessa jira sin keessa jira. Rakkinicha irratti isa sin keessa jiru sana humna sana fudhattanii ittiin hojjechuu duwwaa. Rakkinni keenya sanuu nama. Yeroo rakkinni ka'u humna Waaqayyo nuuf kenne sana fudhannee ittiin hin hojjennu nu. Rakkinni keenya kana. Malee humnichi numa keera eessaaf hin dhadhannee. Annee iddoo gabaraatii guuttanna miti. Nu keessa jira joobirri humnuma isa keessa jiru itti fayyadameetu maal godhe stoormii sana ol deemuu danda'a. Hallelujah. Isuma keessa jira jalqaba Waaqayyo gooftaan machaa isa keessa kaa'eera. Si keessa jira jalqabuma Kiristoosin yeroo fudhatte biyya lafaa irratti seexana irratti rakkina irratti humna akkatti qabaatuuf Kiristoos humna sii kenneera. Yoomitti fayyadamta yeroo rakkinni mana keetti dhufu. Yeroo dhukkubni dhufu ati harkarra keessee kadhatta. Amma barbaachannattu. Si keessa jira waa. Isa rakkinaa oolte. Isa stoormii oolte. Yesuus si keessa jira. Ameen jedhame. Shanaffaa. Baay'ee nama dhiba. Amalli isaa. Nama arge hundumaa wajjiniin rileeshnshiippii hin qabaatu. Baay'een kana kan itti dubbadhuun aadaa keenyatti hin cima waan ta'eef garuu Ingiliffaan caafamee jira waan ta'eef noo godhee man dubbadha. Dubartiin joobiraa joobira dhiiraa wajjiniin mucaa godhachuu barbaadde taanaan rileeshnshiippii uummachuu barbaadde taanaan kaateema waama joobira inni ta'eef wajjiniin quunnamtiin gootuu jedha. Hin qortii jedha. Namichi kun amanamaadha moo amanamaa miti. Yoo mucaa godhadhu mucaa koof in amanama moo yoo rakkinni dhufu in amanama moo na dhiisee deema moo na wajjiniin ta'a moo jetteetu itti ilaalte boodaa jedhaan wajjiniin rileeshnshiippii uummattii jedha. Sagalee Waaqayyoo maal jedha? Horri amanan warra namannee wajjiniin maal walitti qabu jedha. Ni galaara waan ana asaatu. Sagalee Waaqayyoo jedha kan warri namanne lala nu nama hundumaa wajjiniin hiriyaa taanee jiraanne. Namni hundumtuu hiriyaa kee miti. Namni hundumtuu siif hiriyaas ta'uu hin danda'u. Wajjin waan hojjennuuf hiriyaa ta'uu hin qabnu nama hundumaa wajjin nuun. You know what? Ati wanti si keessa kaa'amee jiru nama addaa ta'e. Nama addaa waan taateef kwaalitiin si keessa jiru nama addaa waan taateef nama margitee wajjin rileeshnshiippii uumtee hiriyaa taatee wajjiniin jiraachuuf waamamte miti. Ilaas nitti nima. Daani'eel rakkinni jireenya isaa irratti ka'ee nama 120 mootichi filatee Baabiloon keessatti biyya akka bushaniif kaa'e. Na dhaggeeffadhaa akka gaariitti. Daani'eel nama 120 keessaatii nama addaa tureedha sagalee Waaqayyoo. Maaltu adda isa godhe Daani'eel? Maaltu irra tureedha? Hafuura addaatu irra tureedha. Daani'eel jireenya inni jiraatu adda waan ta'eef namni 119 irratti kaa'an. Yeroon taa'ee yaadu
Daani'el kuni hin jedheen. Yeroo isaan yeroo atanii natu ta'a. Yeroo isaan sobanii sobu ta'a. Yeroo isaan amanatan hamana mooticha hamana nama amachuu beektuuti. Nama amatan hin amatatu ta'a. Bakka nama addaa ture jechuudhaan. Kanaaf rileeshnshiippiin qabu tureen isaanii wajjiniin. Kanaaf Daani'el kuni jireenya addaa waan qabuu fi namicha kana kuffisuu barbaadan. Nama hundumaa wajjiniin nama hundumaa gammachiisuun barbaaddata. Naan jedhe namni tokko. Dhaqiitii aayiskiriimii gurgurii naan jedhe gaaf tokko. Waaqayyo isaa eebbisu barumsa guddaa naa kenna. Nama hundumaa gammachiisuun barbaaddata. Naanii jedhe dhaqiitii aayiskiriimii gurgurii. Nama hundumaatu jaallata nama aayiskiriimii gurguru. Jaarsi isin jaallata. Ijoolleen isin jaallata. Dargaggeessi isin jaallata. Mitiire? Maal qaba namichi sun? Waan mi'aawu baatee deema yeroo hundumaa. Kanaaf ijoollee yeroo argitu namni guddaanis dhaabii. Hundumaa gammachiisuu waamamte tun ta'in wangeela dhugaa dubbattee gara dhugaatti nama deemsisuu waamamne. Ameen jedha. Kana dhugaa. Joobirri nama hundumaa jini joobira argee wajjiniin rileeshnshiippiin humtu isheen hin filatti. Filadhootis. Eenyutu ayyaana kootti na buta. Eenyutu waan waaqayyo na keessa kaa'e na keessa jiru kana fuudhee iddoon hin ga'a. Mul'atan qabaa. Yoo xiyyattee kaate inni kaan mul'ata si keessa ajjeesa. Ndaanee wangeelarraa. Mul'atan qabaa jedhe Yoosef. Haadha manaan kaatee achuma abbaan achii ka'ee haadhi kaate obbolaan kaanii mul'ata qabda abbaa mul'ata jechuu jalqabani. Kanaaf beekuu qabda eenyu wajjin akka jiraachaa eenyu wajjin akka waaqeffattu. Amala joobiraan sinitti maa jira. Waaqayyo immoo nama hundumaa wajjiniin yeroo jiraan beekuu qabna eenyu akka ta'an. Eenyummaan keenya adda akka kan ta'e nama wajjiniin jiraadhanis eenyu hiriyyaan keessan. Eenyu wajjiniin dubbachaa ooltu. Nama sin wajjin haasoftan kuni waaqayyooti sin butaa. Waaqayyo irraa sin fageessa. Of gaafachuu qabna obboloota koo kana. Joobirri nama hundumaa wajjiniin waan joobira ta'eef rileeshnshiippii hin uumu hin qabus. Akka jedhe dhaqaa oollaan ilaala amala isaati kun. Joobirri akkas. Qortee ilaalti dura qorii ilaali atis. Joobirri hanqaaquu ishee hanqaaquu micaa godhatan. Maaster change manaajimentii beetti. Keessumaati joobirri dubartiin yeroo micaan joobiraa ba'uudhaaf hanqaaquu ishee keessaa ba'uuf jettu cal jettee miti. Akka ittiin micaan sun joobirri sun isheen xinnoo reefuu hanqaaquu keessa jirtu baatee nama akka isheen taatu akka joobiraa guddattee akka isheen deemtuu fi hin eeggatti suuta jettee lafuma argitee dhattee maaliin keessu hanqaaquu isheen keessu. Lafuma argitee dhattee hanqaaquu ishee keessa tuunte eeggattee iddoo joobirri gabraa ta'u bineensi gabraa jalaa fuudhuu hin dandeenye keessi dhattee. Lafuma argitee hin teessu jechuudha. Lafa argitee hin deemine atis lafa dhattu lafa jiraattu waan hojjettu. Waan gootu qorachuu qabda. Qorachuu qabda. Hundumtuun naqaan nama balleessa bara seenaa. Careful saba Waaqayyoo. Careful. Nama hundumaatu godhaaf hundumaan godhinaa. Filadhaa. Ilaalaa. Mul'ata na keessa jiru wajjiniin deemaa. Ergaa Waaqayyoo na keessa kaa'e wajjiniin deemaa. Ayyaana Waaqayyoo wajjiniin deemaa. Jedhaati ilaalaa. Joobirri amala akkasii qaba. Inni torbaffaa isa dhumaa. Arraaf kan dubbachuu barbaadu. Joobirri amala inni qabu kyaa yeroo dilloomu deebisee of haareessa. Ani dilloomeera dhee abdiin kutatu. Naa dhumeera dhee abdiin kutatu joobirri. Humna deebisanii of haareessuu qaba joobirri. Wanta torban sinii dubbata. Joobirri
deebi'ee of haaressuu fi maal qaba jechuudha. Lammaffaa jiraachuudhaaf deebi'ee of haaressa. Namni Kiristoositti amane hundumtu uumama maali jedhe sagalee Waaqayyo? Uumama haaraadha jedha. Inni moofaa maal ta'eera? Darbeera jedha. Joobirri moofummaa dulloomuusaa humna dhabuusaa in ilaalu deebi'ee of haaressa. Jireenya haaraawwa, mul'ata haaraawwa, deemsa haaraawwa. Waaqayyo bara kana keessa warra akkasii kaasuu barbaadeera. Warra jireenya haareffamuu barbaadan, warra mul'ata haareffamuu barbaadan, warra dibata haareffamuu barbaadan, warra akkasii kaasuu barbaada Waaqayyo gooftaan maccaa. Barri kun bara maaliiti? Bara haareffamuuti. Joobirri amala akkasii qaba. An jedhe Iyyaasuudhaan namni Waaqayyo Kaaleeb dhufe. Ani akkuma bara eenyu jedhe? Bara Musee. Yoon dulloomellee, yoon humna dhabellee keessi koo garuu hin dulloomne. Maaliif akkasuma ammayyuu ergaan na keessa jiru jedhe. Akkasuma ammayyuu mul'anni na keessa jiru jedhe. Isa dulloomutu na keessa jira miti. Isa jireenya ta'utu na keessa jira. Isa nama haaressuun na keessa jira. Give up hin godhu. Isuma Waaqayyo natti dubbate lafuma jalqaba natti dubbate naa kenni Iyyaasu jedhe. Umurii koon ilaalinee inni na keessa jiru jabaadha. Hallelujah. Dulloomuu nan danda'a. Dadhabaa sitti fakkaachuu nan danda'a. Garuu inni na keessa jiru jabaadha. Hallelujah. Inni sin keessa jiru jabaadha. Joobirri deebisee of haaressa. Haaroodhaaf qophaa'uudhaaf sin. Jireenya haareffamuu qabaachuudhaaf qophaa'uudhaaf sin. Waaqayyo sin haaressuu barbaadaa jira. Bara 2022 Waaqayyo jireenya haaree tokko nuufuu barbaada. Qophaa'uudhaaf. Waaqayyo akka Joobiraa kana qophaa'uudhaaf. Isin immoo haara'uudhaaf. Torban dhuftu yoo Waaqayyo nu gargaare maalirraa akka haareffamnu iskiriiptoo daftara qabadhaa kottaa Waaqayyo nu gargaara. Torban dhuftu immoo maal barannaa? Maalirraa Waaqayyo nu haaressuu barbaada? Jireenya akkamii akka dhiisnu, jireenya akkamii immoo akka fudhannu inni ilaala sagalee Waaqayyo irra dhaabbanne. Akkasumas barachuun gaariidha. Waaqayyo sin haa eebbisu. Amala Joobiraa torban sinii kenna. Yaadattu miti? Warri barreeffatan yaadattu miti? Warri hin barreeffannes torban dhuftu sin hin gaafadha. Torban ishee namni sirriitti natti hime dhaqaa dhaggeeffadhaa. Onlaayinii jira. Yoo sin jalaa badee barreeffadhaati, kottaati, dhaabbadhaati. Torban ishee namni natti dubbatu torban dhuftu badhaasa qaba. Waaqayyo sin haa eebbisu. Mee ameen jedhaa. Waaqayyo sin haa eebbisu. Torban ishee namni natti himu maal qaban jedhe badhaasa qaba. Warri dhumne mana hirtanis torban dhuftu waan taataniif barreeffadhaati kottaa. Joobirri amala torba qaba. Joobirri yeroo hundumaa maal ta'a? Ol deema. Hallelujah. Dhaabadhaa. Ol deema. Yeroo hundumaa ta'a. Rakkinaa ol. Gidiraa ol. Istoormii ol deema. Joobirri. Ol qixxaatee hin deemu Joobirri. Waan du'aa nyaatu Joobirri. Hallelujah. Deebisee of haaressa Joobirri. Relationshipii filateetu relationshipii keessa gala Joobirri. Nama hundumaa wajjiniin relationshipii hin oomu. Joobirri amala akkasii qaba. Amallati keessa jiru amalli Kiristoos kana. Kiristoos maalirra deemaa dhufeedha? Maalirra deemaa dhufe? Bishaan galaanarra. Isa galaanarra deemu si keessa jira. Hallelujah. Isa galaanarra deemutu si keessa jira. Isa galaanarra deemaa dhufe Iyesuus Kiristoos. Phexrosi argee kuni ekaraadha jennaan miti. Ani ekaraa miti. Ani humnattiin bishaan irra deemu qabaadhe Iyesuus. Isatu si keessa jiraarra. Isa rakkinarra deemu. Isa COVID-19 irra oolte, kaansarii irra oolte, dhukkuba irra oolte, isa wanta sitti cimee hundumaa oolteetu si keessa jiraati. Hallelujah. Isa amanadhu jiraadhu. Amanannaa jireenya keessa godhadhu. Abdii jireenya keessa godhadhu. Sodaa keessa si baasaani. Hallelujah. Hin kadhanna Waaqayyoon. Oh hallelujah. Oh hallelujah. 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 Sheelaa baagayyaa nama. Oh hafuura Waaqayyo Waaqa jiraata. Jireenya keenya haaressuuf dhufte bara kana kee. Nu haaressuuf dhufte akka waldaatti, akka maatiitti. Yaa Waaqayyo jireenya haareffamu, jireenya yaa Waaqayyo geeddaramu,
amala kaleessaatuun ta'in amala fokkisaa nurraa baaste amala haaraa nuu laachuudhaaf dhufteetta bara kana keessa. Jireenya haaraa nutti humuudhaaf dhufteetta. Bifa haaraa nutti humuudhaaf dhufteetta. Hafuura haaraa nuu laachuudhaaf dhufteetta. Maqaan kee Waaqa irratti lafa irratti haa eebbifamu. Waaqayyo Waaqa jiraataa amma ganama kana nan jedha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin wanti siif hin taane nurraa haa ba'u. Maqaa Yesuusiin nurraa haa ba'u. Waan ati ittiin gammanne saba kana keessa kan jiru, ana keessa kan jiru, kanatti hin jaallanne akka nuun hin haareffamneef jireenya keenya kan qabe humna dubbii sagalee kanaan kan beekaa ta'u. Nu haaressi. Haara'uu barbaanneerra. Geeddaramuu barbaanneerra. Jireenya haaraa feeneerra. Maqaa Yesuusiin nu haaressi. Nu wajjiniin ta'i. Sagaleen kun torban kana nu keessatti haa hojjetu. Sagaleen kun torban kana maqaa Yesuusiin nu keessatti haa hojjetu. Gurra keenyatti yaa Waaqayyo sagaleen kun haa dhaga'amu. Nama addaati kan jedhu maala baagayoo hafuura Waaqayyo. Ani nama addaati kan jedhee dubbatu yeroo hundumaa. Hin nyaadhu wanta ulfina Waaqayyoof hin taane. Hin jiraadhu wanta ulfina Waaqayyoof hin taane. Hin haasa'u wanta ulfina Waaqayyoof hin taane. Kan jedhu Waaqayyo Waaqa jiraata. Sagaleen akkasii maqaa Yesuusiin gurra keenyatti dubbatamu. Oh hallelujah. Mee harka keessan ol kaasaa hafuura Waaqayyo jira. Maqaa Yesuus Kiristoosiin waamichi koo adda kan jedhu. Ani mana galgalaanne eeggachaa jira. Kan jedhu yaa Waaqayyo sagaleen akkasii torban kana keessa gurra keenyatti haasa'amu. Maqaa Yesuusiin dubbatamu. Oh hallelujah. Ani nama addaati kan jedhu gooftaa. Ani nama addaati kan jedhu. Joobirrii adda ta'uusaa beeka allaattii keessa. Allaattoota balali'an keessaa nama addaa ta'uusaa beeka. Nuunis jireenya jiraannuun namoota gidduu yoo jiraanne iyyuu nama addaa ta'uu keenya akka hubannu maqaa Yesuus Kiristoosiin ati nu gargaari. Maaloo maqaa Yesuus Kiristoosiin ati nu gargaari. Yesuusee koo ati nu gargaari. Waaqayyo nama addaati baqaanu. Kiristoos dhiiga isaatiin simbiteeraadha wangeelli gooftaa. Isinorraa gatiidha jedha Yesuus gatii keenya kan nuu kaffalee ilma keeti. Isa hubannee gatiin akka nurra jiru warra gatiin beef ta'uu keenya nuu galee akka jiraannu maqaa Yesuus Kiristoosiin sagaleen kee jireenya keenya kan dhuunfate haa ta'u. Waggaa kana sagaleen kee nu haa dhuunfatu. Maaloo yaa Yesuus waldaa Ebenezer saba amantoota kana maqaa Yesuusiin sagaleen kee jireenya keenya bitu. Wanti nun dhageenyu, wanti nun arginu nun bitin. Ati duwwaan nu biti. Ati duwwaan nu biti. Ati duwwaan nu biti. Hallelujah. Hafuura Waaqayyoo ati duwwaan nu biti. Jireenya koo jireenya saba kanaa biti. Galanni siif haa ta'u. Sagaleen kee namatti minyaa'u kana. Ganama kana waan nutti dubbatteef eebbifame. Asii kaanee gara mana keenyatti yeroo gallu nu geggeessi. Torban kana hamaa nurratti yaadamu hajiku. Maqaa Yesuusiin seexanni amaanni nutti darbatu qilleensa kanarraa lafa kanarraa ganamaaf galgala waa'ee koof waa'ee saba kanaaf boolla ammeenyaa inni qotu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ofii isaan keessa galee Waaqayyo nuun immoo irra dhaabbannee akka si galateeffannuuf ati nu wajjiniin ta'i. Nu wajjiniin ta'i. Lafa hojjennu lafa oollutti nu gargaari. Nu geggeessi. Amma torban dhuftu nagaadhaan deebinee tokkummaan akka gaarii deebinee si waaqeffannu sirraa barannutti hafuurri qulqulluun nu haa geggeessu. Eebbifame maqaa Yesuusiin. Ameen. Yaa abbaa keenya waaqarra kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u. Mootummaan kee haa dhufu. Jaalalli kee waaqarratti akka ta'e. Akkasuma lafarratti haa ta'u kan nu gooddeen keenya irraa nuuf kennu yakkaa keenyas nu dhiisi nus keeyyakniif akka dhiisnu qorumsatti nu hin galchine hamaas nu oolchi malee mootummaan isan keetii humnis galannis bara baraan ameen. Harka keessan gara Waaqayyootti ol fudhadhaatii eebba Waaqayyoo fudhadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu isinis haa eegus. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu. Araara isaa isiniif haa kennu. Waaqayyo gara keessanitti adeebi'u nagaa isaa isiniif haa kennu. Maqaa Abbaan kan Ilmaan kan Hafuura Qulqulluun
waaqayyo tokkoon. Ameen. Nagaa waaqayyotti galaa torban nuuf tola.